Ani dalu mau impar. Aku mana gargar tu lempar rumah makan tu liar kumpar. Gargari mana gargar? Mal goti mana kerja? Mal gor nafsi gol bayna. Sada ni rukubani furete fiti. Ura furere mana kana fiti mana kana furu. Mali fi fide mali fari. Gidar kana mata fiti akka dahude kaje fiti gudem taban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuni daawwattoota hordoftoota maatii chaanela koo jirra jirtu nageenyi keessan badhaadha baga jiraattan Oromoo keenya baga walitti dachaanii wanni deebinee illee waan dansaa waan bareedduu miti haa ta'u malee rakkoo keessa jiran ibsachuun dirqama. Maaliif wanti niyaan viidiyoo kanarraa mareefis akkuma isiin akka mastaawulitti keessatti filaalte wanni kun dogoggora moo dogoggoraa miti jettee isin irraa barattuuf isii qofaas miti dubartoonni akkanatti ejeja abbaa manaa didanii akka isii kanaas hedduudha. Kana waan taateef namoonni hundinuu akka dogoggora keessa jirtan irraa deebitan gabanumaan isin gaafadhaa. Dhageettiin ilmee waraanadhuu jeetiin mana yaalatti ergee intala takka wal beeyna biyyattis naannoo tokko kaleessa galgalachuudha intala fuudheetiin isii bira fidee hanqaati fayyitutti hawaasi gargaartuu mana keessaa waan gootu jeetiin intala bira fide. Har'a immoo eda walumaan bulleetiin isii intalaas walumaan manatti dhiisee hojii deeme. Warreen hojii dhufu intalli hin jirtu. Eessa kutte jeetiin itti bilbile. Maali yaaddoo akkanuma walii qabnaa hin jette intalli. Maaliif maaltu kana fide jeetiin gaafadhe. Jaartiin ta'e har'a boodi ijaansi harkuu hin fedhuuti deemii naan jette. Namni kun nu gargaaruudhaaf mana keenya dhufte. Dubartiin godhachuu barbaaddi yeroo alawaadaa keessaan kan nyaata isii godhaa ooluuf. Kanaafuu ammoo yeroo isiin limma waraanattee dhufte nin gaafadha daawwattota daftee dhufti waan taateef ijoolleellee akkachi asin kaane bakka tokko taa'aa jeenitiin ijoollee achi kaayee jira yookaan ijoolleen kaameraa na jalaa himti kaameraa dhaamseetiin yeroo isin achi ulaa dhodhoofte kaameraa nin banaa kanaafuu nufaan tura amma asitti kaameraa nin cufadha. Lukubdi. Ilme. Ijoollee daate kan ilmee fi sirma aadaa deemtu. Maali atiitti itti dhaammate? Ijoollee ibsee ta'eeti. Yaani atiitti dhaammate ilmee horiitiin akka jirtu. Horiitiin jirte. Maatti beekana ilmee dhukkubu jirti. Silaata fardaatiin jirtu qabdi. Maa doktora fardaa turteeti. Asuma seentee ta'e dhuftu yeroo hundaa. Ati maal basteeti? Bakkumaan an taa'u barbaaddeetu mu deemte. Eeywa maali ati maal basteeti? Silaa isaan ta'a. Intaltee qalee keessa galgalaan fidame. Maali fiddeeti? Kotteera intaltee. Kottee. Eeyyo. Akkamii kotte? Maatti beekatti ta'u walii gaafa dhufu. Maal jeetiin fidee wajjin haasofnee si bira dhiisee ganam dalagaa deeme maaliif oofte? Itti ta'u walii maaliif kuttee jiire? Itti ta'u walii maaliif kuttee jiire? Eeywa maana gaafattan. Maaliif? Maan intala dalagaan. Maan intala maaliif itti was dura? Maaliif itti dura? Haa si gargaartu si dhukkubaame? Eeyyisiitiin. Rakkiin si dhukkubaame? Ani eeyyisiitiin gaafataare. Saatiin tun afaan akkamii? Ati wal beektamu anaa wal beekne intala. Anaa wal beekna ganda keenya. Halaasire. Ganda keenya. Ganda keessanii ta'e walii afaan tokko dubbatamu akkam? Ma eessa kuttee jirre maana gaafatare? Amma baadana dhukkubayyeetti mustee amma Huseenii doktora bira. Duuba intala nu gargaaruu dhufte maaliif ariita? Intala goyyooyitee maa akkamii dhuftee waan jenne intala maa kutte intala si dura ifu jira. Goyyooyitee maali amman tarni bira deemtee milmi fudhatte? Waloo amman si bira deemee akkamii dhuftee maa siin jenii? Jettee nama gaafa jira intaltee eessa kutte maal intalti? Maali intalti daawwitiiteeti? Ilmeen si dhukkubde. Maali eetti maa itti xiqqaata? Hayyee bareedduu ilmeen si dhukkubde. Amma na gaafa ta'e kan asitti himi. Amala ijoollee kan biraa dhiisi. Akkami amala ijoollee maati? Amala ijoollummaati kun. Amala ijoollummaati namni tokko hoggaa nama biraa gabbee nagayaan deebitee inni jirta. Intalti mana daawwitii fidatte kan itti biraa fidatte. Nagaan deebitee as bakki itti kutte maali? Mana kana mana sanitti waa kutu biraa kutee fililme dira dhejee nagayaan deebitee takkanuma jirti moo akkam? Nagayaan deebitee waan jenna intala daawwitiif dura keessee daawwachuu fidatte moo maali na gaafatte? Amma dhaggeeffadhu waan biraa naa ta'e. Akka isiin nu gargaartu hin fideemi? Maal nu gargaarti?
Alawadaa keessa mana sirreessuu waa hundaa akkasii nu gargaartu. Mana kan jiru sirraa jira maaliif waan fittee kun beekni. Bikkuma biraan geeffattoos na bira fiddaare hin talle. Ati maalirraa shakkiin ta'e kun? Maali shakki maali fiddee kun talle? Maal shakkaa oolta kanatti? Yaani maali fiddee kun talle? Naafiti siin jeen. Yeroo hunda yaadni kee achumarra jira. Maali fiddeen jee baran. Naafiti siin jeen. Dhalaa taanaan numa fuudhu. Numa fuudhu feetu dhiisi. Garuu natti fidi mana. Naafiti jeen. Maaliif ariita? Bagaanare. Isin hanqaaniin an deebuu maan dhiisi. Isin na fideette maa diriifattee naa ta'e ishee dalagii fiddee dalaguma qabdi mana maa diriifattee mana keessa naa ta'e. Maal jechuun fidde dura? Maallaqa isaaf daabe? Maallaqa isaaf daabe? Wal beeynaa namni kun nama gandaati jetteeti? Si na gargaaru ta'e maa ta'e ishee ani na dhukkubaami na gargaaru si gargaartii jettee fiddeemi maal naga si na gargaaru fidde moo ijoollee na gargaarti moo mana na gargaarti maal na gargaarti? Uummanni gargaartu suni wallaalee baran. Si na gargaaru dhufte? Egaa maal namoonni si na gargaartu miidhoo irra keessatti teessummaa jiru. Haxala siif hin goone? Hin goone. Kan qabnu kun hin goone. Kijiba keedis. Akka nu goote maal kameera mana. Haqama dhoofisat. Nu hin goone re. Itti bilbilaa kaniin gaafadhee onisi. Maal jettee gaafatte? Haati mana keetii ijaansi ergoon fedhuti deemnaan jetteet maaliif? Maalirra jettee? Sababni kanaa maal? Maalirra naan jetteet isin sababni maal? Namni kafa lafaa kan seerkuun deemu namaan jaa. Namni nama kaleessa galgala nu bira dhufe qaata maalirra walitti qabuu dandeesseeti. Dhalaan soogiddeetti Oromoon. Bikkuma seente meeshite dhalaan keessummaan qabdu. Mana kana dalagiifuu fiddeemi wanti diriifattee naa teessummaa. Dhalaan soogiddaa bikkuma ol seente dalaguu qabdi malee miidhagina irra keessee wanti naa teessummaa. Maali waan ati fiddeef hin beekan? Waan ati fiddeef hin beekan? Maali fidde? Natti himtu wanni isiin dhufteef fi wanni ati natti himte gargararree walitti hin deemtu. Alawadaa keessa akkamaaniin sa'aatiin alawadaa chaatuma olta waan ati dhugootee sin agarre. Shunkurtiin ija imimmaan na keessa lafa fixxee. Aji ta'eef moo gurgurteef moo imimmaan buuftee wanta ka shunkurtiin imimmaan siraan buuftu. Ikitee naguma iji gurguddaa mi shunkurtaa garraa namumaan buuchi. Shunkurtaa nuuf hin cirin waan takkaas nuuf hin godhin. Fayyitee jechuudha amma? Fayyee waan takka nuuf godhin. Ni godhannu fi. Duuba namaan hin ansaadha. Nagayaan sibira. Amma mushkilaan ati rakkoon ta'e. Maaliif ariitu? Rakkoon ta'e intala ari'uudhamu intalti naa godhuudhamu maali rakkoon ta'e? Tiraanspoortii kan deebi. Maal? Narraa qabdi na kan natte. Hoggaa fiddu son kan deebi. Ijaansi erga kun jettaan nama nu dhufe namni sin dhufe malee mana kan dhufe. Hin fadhu'ee. Maal namaan hin beekne maa fiddee mana naa kasee waan hin feene. Ani dhalumaa moo hin fadhu. Maaliif hin feene ji akkuma na gargaartu illee hin fadhu manuma kanatti illee harkuun hin fadhu. Sa'aatii bifteerii taliin fi fidee hin fadhu. Maal gootii mana kiyyaa? Maal godhu dhufte? Naaf si wal beeyna? Maal gargaari maal gargaarti? Namni dhukkubsataa ni fayya. Maal gargaarteen? Maaltu fiti siin jeen? Asirraa xalabadhee? Naaf fiti siin jeen mana gargaar? Moo saadaanii dhukkubaanii fuudhattee fitte? Bikkuma biraa fuudharee mana kana fittee mana kana fuudhuu miti. Sin beenu biraanu. Namni tokko dhukkubsannaan qaata ijji ala si baate. Dhukkuba biraan qabu fayyaa nagaan qaba. Si dhukkuba dhaman kana hunda waan takka na dhukkuba fayyaa nagaan qaba. Maal dhukkuba maal natti tarreessaan? Alhamdulillah fayyaa nagaan qaba. Fayyaa nagaan qaba. Maa ciibtee isaa jajjabu. Duba dhukkuba ta'e faayinaa soyitu kanan qabu baran. Haata faayinaa soyitu kanan qabu. Alhamdulillah. Dadhabduudha. Dadhabduu natti fiti siin jeen naa fiti siin jeen sirraa xalabadhee godhuu baannaan firmaa dhiisu. Godhachuu akka fayyina akka dandeenyetti waan dandeenyu godhannee waan dadhabne dhiisu dhala nati naafittee maarroo godhannee. Maal namni nu maal siin jaa? Akkanatti mana yaaddoo dhaqeetiin jaartii yaaddoo na ariite isaan gargaaru dhaqeetiin. Ani akka mataa kiyyaatiin deema akka namaan nannaqu bar akka namaarraan dalagu bar akka mataa kiyyaatiin deemalee tokko namaatu maal maal naqe. Atumaatutu mana yaaddoo dhaqanii maal naan jettee. Arrabooda siree gubbaa ciisu hin jirtu ayyee. Arrabooda anilleen alawadaa keessa ol seenee wanta kan dalagu. Arrabooda alawadaa keessa ol seenu. Ni gaa. Nama nu gargaara jedhan fide fuudhee. Maal na gargaarti maaltu dhala naaf itti siin jaa sirraa xalabadda. Dhalaan maali? Hin fadhu dhiiraan sii fida. Dhiiraan sii fida. Walaa dhiirallee naaf itti walaa dhalallee naaf itti. Dhiiraan sii fida. Namoota akka waan fadhu. Si gargaarti jettee naaf itti maal na gargaarteen? Boruun fayyaanii. Na gargaari jeeniyan. Waan takkaas naaf itti nam takka qarqara mana kiyyaan baasin. Yoo ijoollee ta'eetii fi mataa katiif seentee godhachuu baatte dhiisiree firaan duraanuu nyaata nyaachuun fadhooni.
Nyaachuun feetu. Hin faree duraanuu na nyaatu nagartee. Moo daruuri fitteeti tabiraa as naa kaawwatee intaltee asii amataan nyaattuu fi ilaa zaameeqaa maaltu si raffis. Mataa maaliif nyaatti? Maaliif rafti ilaa zaameeqaa ree? Ila sa'aatii lamaaf irraa rafu atuu ila sa'a meeqaan raftan? Ani riibuma sanuun qabu ilaa zaameeqaatu. Maa raftee dhufteemi? Ijoolleen tunu faxara feetiimi? Laaqana feetii maaltu si raffis? Uummati fiddee fuun beekaa ree? Haa kai goori ennaan maa as gubbaadhaan na laaltee haasawiti. Maaltu tu fira dai? Isaan silaaltee haasawiti. As gubbaadhaan na laalte. Barree isin. As gubbaan na laalte. Eda maqaa wal gaafatte kaleessa maqaa wal gaafattanii. Namaan hin beekne maaf daree yoo akkana gargaartu Ganda beekte. keenya ganda keenya. Yoo akkana gargaartu beekte namaan hin beeku itti jira maaf itti. Anganta keessan taate kan maarroo taate maan naqee. Beekaa ishii nan beekti. Tana nama sossobduun barbaadadhu. Ganda keenya. Namni karaa kana deemu hundi ganduma keessan isin. Karaa kana hunda dhufu ganduma keessatti. Dhalaafaa taanaan ganduma keessanii uftii isin. Mana keessan zaraara wal mistimi. Mana keessan bina galti. Ati maaluma shakkii qabda? Hin fadhu. Qoy anarraa shakkii taati. Ati amantii biraa ni qabda? Akkamitti namantii hin qabne? Akkamitti amantii biraa ni qabda? Yoo ni fuudhuu barbaade silaa meeqaan fuune si gubbatti? Maan fuudhuu maaltu safaa jira harkanna? Fuudhuu ni barbaade reen? Fuudhuu hin barbaanne maal deddeemtaa dhufee dhalaa dhuftu hunda ganda keenya nama itti ganda keessan maali? Siitu irraa masuula ganda keessa irraa. Beekaan ganda keessa. Araniin ari'eemi karaa meeqa fiddeemi ganaa mataasiitiin attashii basheessa mi'aa dhuftu ayyeenuma fidiitee as kaa'ii deemee olii. Dhufanii akka ija gubbaa akkanatti ijjeera galchanii nama laalanii numaa'u. Akkam gara galchan si fakkaattii bara. Maal na fakkaatti jira? Nama nu gargaaru dhufees waanuma biraati. Maal na gargaarti? Televiijoonni kee waan biraa fideemu si dura balleessa. Yaaddoo fuudhuuf deemaa. Si fakkaatti. Itti bilbileetiin deebisa. Mee deebisi gaayyee naaf isiidhaan. Iyyatee tanaan akkanan laaltee waan. Waan biraati sodaachisiin. Waan haa godhi jechuun ni dandeessi. Mee manuma kanaa waa Ijaan kaan ilaaluun ammoo hin jiru waan akkasii. Maal si taati? Maal keeti? Maal si taati? Maal keeti? Gadda keenya, ollaa keenya. Sibira taarifa dhufte? Sibiratti erganii? Amma dhuftee ersi. Amma sibiratti erganii? Ji'a 8 ammaan tana geessisu. Sanii ta'u ji'a 8 as keessa nama biyyaa dhufe illee fakkaatu nama amma 8 as keessa jiru fakkaatti. Haa ofirraa shakkitee dubbate. Maal ofirraa shakka? Numaan faduu hamaaniif hin ilaaltuu teessee maan dhageeffattii? Akkamitti ilaaltu? Akka goonetti iji gubbaan nama laalte akka tokko nama laalte maatti biya. Maa jiga galchite teessee nagargaarettee finnaa nama kaatee waan goote dalagachuu. Ana gargaartii maaltu sin geetti? Mana biraatti barbaadee dhufaayyee mana kanaa miti. Laaqana ni goote, faxara ni goote. Bikkatti si gargaartu san mana kanaa bikka biraatti barbaadatta. Mana kiyya fiddee asii sin gargaartu. Akkam? Ana gargaartii jettee. Kophaa kiyya na gargaartiin? Egaa kophaa kaasee ana gargaartii jettee. Kophaa maal godhii na gargaartii? Haala haasi gargaartuuti. Ati si dhukkubnaan an deemee barbaadee fideera. Eeywa ati haasi gargaartuuti. Mana biraatti barbaadachuu dandeessi. Garuu mana kiyya keessa fiddee sin gargaartu. Garuu tu bagaan si harkan guyyaa lamaan kanatti waan ati keessa fiiguu jirtu waan ati tiirtu hundaa'u bagaan biraa si harke. Duraanuu jiru. Ati gaa dubbii hin dadhabda. Anaa dubbiin dadhabne. Ati na gaafachi jira moo anaa si gaafachi jira. Kuttee kalaas. Maalirraa beeta? Ifiin kutteere? Kuttee moo kam nama ulaarra jiru kutte ol deebiin jaane kutumaan jaan maleen. Nuti kana bar mana keessatti illee xiqqaa taanu alaa guduu nu guddaa. Guduu guddaa taatu maal goote dhageessiree sa'aataan? Intalatan maaliin godhe? Bahe intala niyuu faxarin qursii nyaateen. Qursii nyaanne siin jette? Qursii osoo nyaateen. Paradaayisii dhageessee? Qursii osoo nyaateen tiraanspoortii osoo hin kenniniif ija lamaan hin si arguu hin barbaadu deem jette. Isitu kanaan jette? Hin jenneen waan takka illee faxararree nyaattee quuftee teessii baate. Kun turuu paradaayisiiti. Kanaanis paraduu sommaa. Ati nama badduudha. Ati nama badduudha. Ati sa'aataan nama badduudha jechaatu malee taa'e wayi nama badduudha si. Wayi nama badduudha. Yoo dhalaa hundi. Dalagaa qabdu wayi nama badduudha. Dhalaa ta mana kana dhufte. Si fakkaate zaayira sitti ta'e. Dhalaa mana kana dhufte. Wanni ifaa deeffattee mire. Dhalaa mana kana dhufte yeroo takka ija keessa ilaalte yeroo takka isii ija keessa ilaalu maaltu fide kanatti? Dhalaan mana kana maal gooti silaa? Mana taaribaati mana keenya. Yes, nama fira dhufuun hin jirtu. Mana taariba guurtamoo nama wanni gaggeessaan maal? Obboleettii ta'e dhufte aree maaliin beekaraa hin tanneen? Hayyatuunis warra obboleettii xiyya maaliif? Bikkattoon magaala obboleessu. Obboleettii xiyyaatuunis. Fatee Asmaal yoo dhufte. Maluukoo yoo dhufte. Foqarraasi. Mana keenya walii dubbise. Osoo waliin beekne isa gandatti waliin beekne asitti mana keenya biraa bar.
انت لا ينجد مرقد كذا بكاس اني بخبر بلا سخي تكفار دور وجي برچو تري ايه تلين دور غرما رسل والبينا انا كس جاني كس نيتي ما هو البيت إذا كنت إذا ولدتي مثلاً ولي لك هوتني ما روتينا قد بسني متي وشين ما تخيلني بكثير على تدور ورا دولا كنت خايفة سجيتي الردي بيتي كرم قرد ماله قد خاين يتنا من سعادة سوسف بنجي فوتي أمو دبي متى ما دبي نافع باتي بر متى ما نركوسيتاس أنقبل ديبو إني دبو أنقبل ديبو ما أنا مرة اللي في دي رابو جتا ولا كان أنا في الحديث أتي ما أنا موجود nama yaaduu danda'u tokko mati sirriitti yaaduu namaa fi horiin maali garaagarummaan yaaduu nama nu gargaaru dhufees yooti diinuma qabatte diina gootee qabatte maal na gargaaran silaa mee maaltu jira mana kana keessa manni kun kana dachii faajitana maal na gargaarti geessi mana arabaa dalagatu deemu geessi alawaadaa keessaa waa gootee muka nunu waan guddaadhaan ittiiniin godhadhaati deemi mana arabaa geessiti mana arabaa dalaydii amala kasii giddu ani nu waan biraati yaadu gaafa sadarkaa tana bira kunne nama faa dalayduu faa siiqaa eekamu an dalayduu fadhu hamaan dalayduu naa kaas an far dalayduu naa kaas hin jee an dalayduu maan far magan dalayduu naa kaa yaada ni le far dalayduu maaltu godhan dalayduu dalaga dhufa yaana gaan qaba galatoomi galatoomi naatti hin fidi garuu arraboo dakkumaan ammaan tana hin jedhan alawaadaa seenuu kan hin jiru hin seenin siin jennee bar nyaatan dhabin amma kan ijoolleen xiyyaas nyaatan dhabin yeroo mana barumsaa deemtus ijoolleen nyaachuu qabdi yeroo achi dhuftu nyaachuu qabdi faxara ganamaa kaatee ijoollee kan nuufi qabdi nyaata oowwa nus nyaata bule ijoolleedhaaf kan nu gonkumaa kana danda'u tamaam naagee jiran dubbiin ta'e amma maal dubbiin ta'e qaalitti maaliif ariita qaalitti maaliif ariita maaliif hin fidee maaliif ariita gidaara kana maxxansitee akka daakute keessatti ta'e gudeemta maan akkamittiin muraayaa gudeemta nama gidaara maxxansanii keessatti ilaalan duuba maal irraa fayyada qaalitti mana dubbachaa oolta maal irraa fayyada maal gaafachaa oolta deemte akka isiin nu gargaartuuf hin fidee maal si gargaartiin jee bargoonni siis mana kana keessatti gargaartu naaf hima wanni tokko inni siis gargaaru jirtu bataa na jeeqinan jaaki jeqee jira Quality ciao. Quality behan. Woi. Ganama ni deebisa ganama. Lagi ganama anaatu asit deebisa. Asit deebisa. Yoo barbaadde kuti. Faaya bakka baradde khali deebisa ye. Walla laaje wal faamu. Yesun bo faamu. Kulaan dhiitii nama. Kulaa mana kolot? Daawwattoota hordoftoota keenyaa na cinqitee jirti. Saadaan na cinqitee jirti. Namoonni baay'een koomentii jalatti wanni barreessan yaaddoon waan kana dhiisii jettan. Na cinqitee cinqame gabaabumatti na cinqitee jirti siin. Amma intalaaniin an fuudheen as fide haan gargaartu yoo hin fide fuuteeti ariite. Ija lamaan insi arguu hin barbaadutteeni intala ariite. Namoonni kanaaf sirriidha. Hordoftoota keenya anaaf sadaa wal cinqu jirraa warri lakkoofsisii qabdan itti bilbilaati. Wanni kana sirrii miti. Easy jalan. Komen jalatti illee barreessaaf yeroo tokko komentii seentee dubbisatti fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.